Jarra quite prejudice you don't know you can't see me now when you jarra we got to do it. Okay, hordoftoota chaanaalii saayinsii eduukeeshinii dandeenyuwaan bakka gara chaanaalii keenya nagaan dhuftan isin jechaa warra chaanaalii kanaaf miseensa ta'e yoo jiraatan subscribe godhuudhaan miseensa taa'aa isiniin jenna. Ramma barnoonni keenya irraa qabannee dhiyaanne fiiziksii kutaa 11ffaa fiiziksii kutaa 11ffaa 3.2 motion in the plane kajuu qabannee dhiyaanne wajjin ilaalla. Projectile motion ja a projectile is an object that has been launched into the air by the action of the force. Qaama gara qilleensaatti dhukaafame yookiin ammoo qaama gara qilleensaatti darbatame into the air by the action of the force. Gocha forceetii yookiin sababa forcein isirratti apply ta'een qaama gara qilleensaa keessatti dhukaafame jechuudha jee. A ball that is thrown or a football which is kicked into the air are both projectiles. Kubbaan that is thrown darbatame or the football kubbaa miilaa which is kicked kan dhiitame into the air gara qilleensaatti are both projectiles. Isaan kun fakkeenya projectileetii jaa. Javelins thrown in athletics eeboon darbatame in athletics keessatti and the bullet fired from the guns. Bullet jechuun rasaasa isii qawwee keessaa baatu sanii fired gadhiifamte yookiin immoo dhukaafamte from the guns haadha isaarraa haadha qawwee qabdu maali fakkeenyaaf qawween rasaasa xiqqoo of keessaa qabdi isiin immoo guddaan isaa harka qabatan kun ni jira isii xiqqoo keessaa gadhiifamte sin jechuudha. Yeroo isiin bulletiin fired from the guns haadha tanarraa dhukaafamte dhukaasni sochiin isiin deemtu sun are projectiles jee. Isaan kun isiin san projectile kubbaanis javelinis isaan kun projectile kun qaama jechuudha. This object that has been launched into the air by the action of the force. Sababa forcein irra dalagaaf xiyyiti rasaasa keessaa baate rasaasni beekuni maal jennaani projectile jennaan. Kubbaan dhiitamte tunis projectile jedhamte jechuudha. If the force continues your forcing itti fufe for example fakkeenyaaf in a rocket your forcing if the, in a rocket keessatti the object is not projectile forcing yoo itti fufe qaamni sun projectile miti. Forcing tara takka gadhiifame fakkeenyaaf gisee rasaa kubbaa gisee dhiinnu torma takka dhiinnaa forcing nuti takka itti mutan dhiinna daddaleeni kanaatiitu itti fufaa jechuudha. Hanga qaamni sun dhaqee lafa buutee takka ittuma energy isii dabalteef tanaan bakka geessi. Isiini gaafas maal jennaani projectile jennaan. Yoo sochiin forcii kaji wajjin itti fuutaate immoo projectile hin jedhamu gaas. Fakkeenyaaf rookeetii fudhatee forcii wajji deema kanaafuu it is not projectile. Haa biraa ta'u malee if the force stop forcii rookeetii deemtu sanii yoo stop ta'e maali it becomes projectile. Gara projectile dhufaa jaa. We come across the motion of the projectile in the grade 10 activity kana will remind you of what you learned earlier. Activity gadi kuni waan duraan barate si haykise jaa kutaa irratti baratamee jiraachuu toppikiin kuni keyword biraa dhufnu projectile jaa. Projectile is an object that is propelled through space by a force. Forceidhaan kan qilleensa keessa qaama gadhiifame jechuu hiika bareedaa jennee jirra reefu. The action of the force causes after the projectile is launched. Gochi forcein sanii causes ta'uu eegalaa jee after the projectile launched. Eega projectilein san darbatame booda causes the forcein san cause ta'a jechuu irratti arguu dandeenyaa bu'aa waan sanii. Trajectory the path of moving object follows through space. Trajectory jechuun daandii yookiin ammoo karaa qaamni socho'u sanii through space keessa dabru jechuudha. Daandii qaamni socho'u san keessa dabru jechuutu trajectory jedhama. Fakkeenyaaf example asirra jiru tokko lama inni kana deemu kuni
daandiin kun lakkuma daandiin akka deemu kun daandiin kun tiraajeektarii jedhama. Tiraajeektarii jechuun daandii kanaa akkasii hayyee example dhufna. Example kun maal jedha? A ball is thrown with the velocity of 180 meters per second at the angle of 56 degrees above the horizontal. Kubbaan tokko ni darbatamee velocity 18 meter per second dhaan at the angle of 56 qofa 56 degree uumuudhaan above the horizontal. Horizontal irraa ol angilii kana uumuudhaan horizontal irraa kana jechuudha. Asirraa ol angilii kana uumuudha. Neglecting air resistance akka resistance hin jirretti yoo hubanne jechuudha. How will it rise? Qaamni kun hammam akka ol ka'ee jechuudha. Akka jechuun maximum height nu gaafachaa jira jechuudha. How long will the ball spend in the air before it hits the ground? Osoo lafarra kunne dura yeroo hammam akka kubbaan kun spend in the air qilleensa keessatti yeroo hangam akka baase yeroo hangam akkaatu ture jechuudha. Qilleensa keessatti yeroo hangam akka spend godhee osoo lafarra kutin akkas jechuun total time nu gaafachuu isaati jechuudha. Osuma lafarra kutin yeroo hangam akka qilleensa irra ture qaamni kun hojii nu gaafate. What is the range of the ball? Range jechuun 6 santii range jechuun fageenya asii fi asitti jiru jechuudha. Fageenya asii fi asitti jiru range jedhama. Fageenya kana nu gaafate jechuudha dalaguudhaaf. Duuba kanarratti formula proof godhee salphannoo kaa'ee jira. Isaan yoo hubanne kana ittiin inni dalagina ta'a. Halaaluu miimas kana maal akka jiru. First we need to resolve the vector into its vertical and the horizontal component jalqaba maal goona jaa vectorii kana resolve goona. Resolve jechuun split into two components jechuudha. Vertical component and horizontal component itti adda baafna. Maal velocity tokkocha nu kenname kana 13 meter per second dha. Inni 13 meter per second isa ol deemu kana nu kenname. Isa ol deemu kana nu kenname. Bakka lamatti adda baafna. Isa kanarraa sa'in 56 is equals to what? Maal jennaani fakkeenyaaf asitti isa oloo kana vertical velocity haa jennuuni v vertical haa jennuun isa ol deemu kana v vertical yoo ta'e inni kun maali? v vertical over what? Maal jennaani 18 meter per second ta'a. V vertically gamana kana yoo cross goone v vertical is equals to v vertical is equals to what? 18 meter per second times sin theta ta'a jechuudha. Sin theta ta'a. V vertical kun jechuudha. V vertical v horizontal immoo maal goona? V horizontal over 18 is equals to cos theta jechuudha. Sammuu cross goona. Cross goono v horizontal cos theta times 18 ta'a jechuudha. Kanaafuu 18 times sin theta kana ta'a jechuudha. Sammuu shalagame kana dhufa v horizontal ni qabna. Kanas ni qabna. Sammuu immoo danaan keenya kana as the maximum height. As the maximum height means at this point. As the maximum height means at that point. The ball has stopped moving upward. Qaamni kun ol deemuu dhaabee jira. Samiirra ol deemuu dhaabee jira. Is momentarily at rest. Directly inni maali jira? Boqonnaarra jira jee. We only need to consider the vertical component of the motion. Bakka kanatti wanti nuti tilmaama keessa galchinee waan kanaan dalagnu maali? Vertical velocity qofa jechuudha yookiin immoo vertical component. Kaniif vertical component asitti arganna kana jechuudha. Vertical component asitti argannee jirra. 14.9 v vertical qayyinuu kana. Sambuuta u is equals to 14.9 meter per second ni qabna. U jechuun maal jechuudha? V vertical.
V'n faayinaaliin immoo 0 dhaabbatee jira bakka sanatti. Gaafa qaamni tokko ol deemu gara samiidha. Guulee harkisa lafaa akka harkisaa kanaafuu direction of the qaamni qotii deemaa jiruu fi direction guulee lafaa harkisa lafaa wal faallaa waan ta'eef maayinasa jijjiirraa jechuudha yeroo hunda. Yoo qaamni gad deeme maal ta'a? Poozitiif ta'a. Guulli isaa sababni maayinasii san fudhanneef jechuudha. Maal jedha? The minus sign is there. Minus sign mallattoon saayinii ni jirti jee sababni isaa maaliifi? The force of the gravity is slowing the ball down while it is moving upward. Yeroo ol socho'u the force of the gravity humni giraafitiidha is slowing the ball down. Sochii kubbaan tun itti deemtu slow ni hir'isaa jee while it is moving upward. Yeroonii fi kubbaan tun jechuun gara olii deemtu which is the same as decelerating. Kun decelerating hojii wal fakkaataa jechuudha. We need to find S. Wanti nuti barbaanne gaafa tana keessatti maximum height jechuudha. How will it rise? Maximum height so must use v square is equal to u square plus 2as. V square ni qabna nu qonnamee jira 0 dha ati maximum jirratti 0 inni u nammoo maal fayyadamna v vertically fayyadamna plus 2as dha a maal fayyadamna minus g fayyadamna san booda v square is equal to kana 1.9 square plus 2 times minus 3.8 times c kana gamana dabarsina 1.14.9 square is equal to what? Gize gamana dabaru minus taa kuni is equal to kunis maali minus 19.6 taa minus inni bada samboota kana square goona over kuda sagal qabxii jaatiif hirraa samboota kudha akka meetira harkannee jirra jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wanti nu gaafatame taayimii nu gaafate. To find the time of the flight yeroo barariinsaa qaamni kun asii ka'ee bakka kanatti dhufe barbaaduudhaaf jechuudha. We must realize that the upward journey why we must realize that the upward journey imala gara qilleensa keessatti akkana taasifama kana realize godhuu qabna jee. The downward one are symmetrically kanatti symmetrically jaama kuni. In other word karaa biraatiin the time to go up is the same as the time taken to descend. Taayimiin qaamni kuni asirraa ka'ee gara gubbaatti hanga dhufe hanguma asii qofatti jechuudha. Dhufe kuni kanaa wajjin wal qixaa jechuudha. Taayimii kana gabbuu wajjin kara olii deemee time to descending akkana gabbuu akkana deemee kuni tokkuma wal qixaa. Kanaafuu isa upward qofa barbaanne isa kan argachuudhaaf lamumaan baajibnaa jechuudha. To find the complete time taken yeroo walii gala asii kaasee hanga asii jiruu barbaaduuf all we do is work out how long it takes to reach the top when double it. Yeroo ni fi taayimii hanga asii kana barbaanne isa kana double goona maal barbaaduuf complete time taken barbaaduudhaaf. The simplest way will be to use karaan salphaan kanattiin barbaannu jechuudha. V is equal to u plus 8 inni kun isarraa dhufe formulaan kuni acceleration is equal to v minus u over t kajuurraa dhufe v is equal to what 8 v u plus 8 ta'a jechuudha. Isii kiroos goonii sigale v final is equal to v kasigalu acceleration is equal to v minus u over t cross gize goone v minus u is equal to 8 v minus in 0 gama sikite barsina v is equal to what u plus 8 ta'a jechuudha.
Kanaaf formulaan kana karaa salphaadhaan formulaa kanarraa kanaaf proof goonee dalaginaa jechuudha. To find time taken to copy yeroo gara ol dhufe barbaaduudhaaf laal. Velocitiin v final 0 dha jira. V u immoo ni qabna vertikaalii isa vertikaalii jiru vertikaala 14 akkuma reefu dubbanne gt ni qabna. Kanaafuu taayimiin asumarraa barbaadna jechuudha. Formulaa gamasirra jiru immoo karaa salphaatiin ilaalama. Irratti maal jedhu find the range of the ball we need to consider the horizontal component of the motion. Horizontal component motionii kanaa tilmaama keessa galchineeti range qaama kanaa dalaginaa jechuudha. Sababni isaa range jechuun maal jechuudha jenne the distance between these fageenya asii keessatti jiru jechuudha. Kanaafuu total time taken time is horizontal velocity range ta'a jechuudha. Kanaafuu time ni qabna walii galatti. Kanaafuu horizontal velocity reefu barbaadne turre asitti. Horizontal velocity maal jennee v cos theta inni 3 times cos theta 10 tokko ta'a. Kanaafuu kanuma ta'a jechuun asitti haa dhufnu formula salphaatiin fakkeenya kana dalaguudhaaf v ni qabna theta ni qabna. Formulaalee armaan gatiin kun gaaffii velocity armaan olii kana karaa salphaatiin dalaguudhaaf nu gargaara. Haalalloo kana the two components of the velocity are independent of each other. The two components of the velocity. Component of the velocity in horizontal velocity component in the vertical component. Horizontal velocity in the vertical velocity jechuudha. Independent each other. Isaan kun of the ta'aniitu jiran. The vertical component changes because of the effect of the gravity. La vertical component ni jijjiirama sababa maaliitiin dhiibbaa guulee harkisa lafaa irra godhu. Sababa jechuun sababuma harkisa lafaatiin jijjiiramaa jechuun yeroonii fi inni ol deemu guulee harkisa lafaa slow down godhaatiin gaafa as maximum height ga'ee velocity isaa irratti dhiibbaa inni godhu slow down gara 0 dhufaa jechuudha. But the horizontal component is unaffected. Horizontal velocity irratti inni horizontalidha dhiibbaa irratti fidu jechuudha. We can use the equation of the motion to predict and describe the motion of the ball in the worked example above in the vector form. We can use the equation of the motion. Equation of the motion if I need to predict and describe. Isa kana tilmaamuu fi ibsuu dandeenya the motion of the ball. Sochii kubbaa kana in the worked example above. Example fakkeenya armaan olitti hojjetame kana keessatti hojjetame kana karaa maaliitiin vector formiitiin kaa'uu dandeenya jechuudha. The velocity of the ball could be given as akkana kenname jechuudha. Okay. You can also use the equation of the motion to derive equation which will give the maximum height and the range of the projectile and the total time of flight of the projectile. Maximum height, range fi total yeroo walii galaa projectile kana barbaaduudhaaf maal fayyadamna derive equation which is a give derive equation formula kana derive goonaa jira. Fakkeenya sana amma karuma formula kana derive goonee booda formula kana nayiteetuma karuma salphaatiin dalaginaa jechuudha. Using the equation of v square is equal to u square plus 2as as the maximum height v vertical in 0 dha. G immoo ol deemu jira waan ta'eef minus g fayyadamna. San booda 0 v final v square is equal to 0 square is equal to 0 dha. V vertical square minus 2gs. V vertical means maal jenne v vertical yeroo hundaa'u eenyu wajjin wal qixxee is equal to u what v verticaliin sin theta dha wajjin wal qixxaa sin theta wajjin wal qixxaa v verticaliin. Kanaafuu maximum height is equal to v vertical square over 2g. Akkas jechuun s is equal to v u isa 18 nuu kanname sin jechuudha. U sin theta over 2g jechuudha. Example kana irratti yoo ilaalle asirraa u nuu kanname jira. U sin theta over 2g jechuudha. U sin theta square over 2g goonee dalaginaa jechuudha. Kun formulaan kanuma derive ta'ee jira amma kun salphumatti maal fayyadamnaa jechuudha. Formulaa kana yeroo hundaa'u s is equal to
u sin theta maal over 2g u nu qonname 18 meter per second sin theta sin of 56 over 2g kanuma qabannee itti naquu jechuudha. To derive equation of the time of the flight of the projectile, we use the equation of v is equals to u plus at. Equation immoo taa'imiiti formula isaa derive godhuudhaaf equation nuti fayyadamnu v is equals to u plus at fayyadamnaa jedha. As a maximum height v verticaliin velocity gara oluu deemu kun is equals to 0 dha maximum height irratti. A ammoo minus g dha. 0 is equals to maal jechuudha? u plus at jechuun v vertical minus gt. At san booda v kana fuudhii gamas dabarsii yookiin ammoo gt kana fuudhii gamas dabarsii. gt is equals to what? v ta'a v vertical t over 0 is equals to maal jenne? Is equals to v vertical minus gt jenne. v kana gamas dabarsii minus v is equals to minus g t ta'a. Over minus ni bada. V is equals to what? V vertical is equals to what? V vertical is equals to g theta over g somewhat is equals to what? T is equals to malta v vertical. V vertical in any usual kita u cos what? U sin theta. U sin theta over g jechuudha. Kanaafillee kanuma qabannaa jechuudha. Taayimii barbaaduuf taayimii isa maali? Isa walakkaa isa asirraa ka'ee hanga asii jiru qofa barbaaduuf taayimiin gaasii jiru barbaaduuf maal fayyadamna? T is equals to u sin theta over g. Total taayimii barbaaduuf ammoo hanga asii barbaaduuf isa kanuma lamaan baay'ifna debil goonaa jechuudha. As the time in the air is twice this yeroonii fi taa'imni isa dachaa kanaa ta'u the expression is t is equals to 2 v vertical over g. V vertical means u sin theta over g goona. Taa'imni isaa derive goonee jira. Formula taa'imni isaa kanuma jechuudha. The range is given by the time in the air multiplied by the horizontal velocity. Range barbaaduudhaaf taa'imii qaamni san yeroo qilleensa keessa deemutti fudhatee baay'isuu horizontal velocity isaatiin baay'ifneeti taa'imii proof goonee jira 2 vertical over g jechuudha. V horizontal baay'ifna. V horizontal v vertical 2 v vertical times horizontal over g taati jechuudha. V vertical amma as kottu gaagadii sanatti. If the initial velocity is given in the form of the velocity as the angle theta above the horizontal. Yoonii fi initial velocity ariitiin ka'umsa isaa given kenname in the form of the velocity angle qofaa isaatiin above the horizontal. Akkas jechuun akka fakkeenyaa ammaas ilaalle angilii kana above the horizontal ta'ee initial velocity isaa akka 18 meter per second kenname kanatti yoo kennamu taate akkasitti yoo kenname maal goona jedhe? The three equations can be given as equation sadeen akkana kennamuu danda'a jedhe. The maximum height s is equals to u sin theta square over 2g. Akkas jechuun reefu walitti dubbannetti maal jenne? V vertical square over 2g jennee V vertical means u sin theta over u sin theta square over 2g dha jechuudha. Taayimiin ammoo 2v sin theta over 2g. 2v reefu taayimiin maal jenne? Taayimiin 2v sin theta over g. Total timing jechuudha. Asitti kun reefu asitti dubbannee jirra. Bakka kanatti jechuudha. 2 u vertical means velocity of the vertical over g dha. Velocity vertical maali? Vertical jennaan sin theta dha. V sin theta the whole square over
2g ta'a jechuudha. Maarree over g ta'a taayimiin. Kanaafuu kana reenjiin ammoo r is equals to 2v square sin theta times cos theta over 2g. Kun akkamitti dhufe? Reenjiin isaa r is equals to laal bakka kanatti maal jaa jala kanatti jechuudha. 2 maal jaa vertical velocity jaa. Vertical velocity jechuun eenyu wal kennine 2 times vertical maali u sin theta dha. U sin theta dha. U sin theta dha. Over g jechuudha. Over g dha times velocity of the vertical maali u cos theta dha jechuudha. Cos theta dha. Asirraa asii 2 ni qabna. U times u means u square 2 u square sin theta times cos theta over g ta'a jechuudha. Isa asirra kenname kana kunuun. Isa asii kenname kana ta'a jechuudha. Kuni barnoota keenya irra qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Yoonii fi si gargaaree ta'ee aanshuruu akka si gargaaru obboleeyyan keetii biraan gahii siinjaa irraaf nagayetti.